Duraan loogoo yookaan ammoo diizaayinii tokko hojjechuuf soofteera qaalii yeroo dheeraa fi muuxannoo waggoota hedduu si barbaachisa ture. Amma garuu mana kee taa'uun daqiiqaa muraasa keessatti AI yookaan ammoo Artificial Intelligence fayyadamuudhaan loogoo, baanara yookaan ammoo diizaayina kamiyyuu uumtee maallaqa argachuu dandeessa. Viidiyoo irraa keessatti akkamitti AI qofa fayyadamuudhaan suuraa yookaan ammoo diizaayin barbaadde kamiyyuu daqiiqaa muraasa keessatti uumtee galii akkamiin akka argattu wal dura duubaan ni baratta. Xumura viidiyoo kanaa keessatti tokko loogoo hojjechuuf prompt sirrii akkamiin akka barreessitu ni baratta. Lammaffaa akkamitti AI fayyadamuudhaan loogoo professional ta'e akka uumtu ni baratta. Sadaffaa irratti ammoo karaa gurguddoo sadii diizaayin kee irraa maallaqa itti argachuu dandeessu kana guutumaan guututti wal dura duubaan sitti agarsiisa. Qophiidha. Yoo qophii taate viidiyoo kana laayik godhuudhaan gara barnoota keenya guyyaa irraatti kallattumaan haa dabarru. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa irraatti yeroo deebinu jalqaba irratti wanti hubachuu qabnu niish yookaan ammoo mata duree loogoo keenyaati. Fakkeenyaaf loogoo tokko diizaayin godhuudhaaf maalirra dhaabbattee loogoo tokko diizaayin goota? Loogoon ati diizaayin godhuu deemtu waa'ee maalirra dhaabbata? Fakkeenyaaf waa'ee barnootaati, waa'ee gorsa garaagaraati, waa'ee bineensotaati yookaan ammoo waa'ee animaaliiti fi kanneen kana fakkaatan irra dhaabbattee jalqaba irratti wanti ati analaayiz gootu yookaan ammoo xiinxaltu loogoon san maaliif hojjetamuu deemaa kan jiru. Fakkeenyaaf namni tokko loogoo diizaayin naa godhi siin jedha. Gaafa namni tokko loogoo diizaayin naa godhi siin jedhu kalara isaa gaafachuu qabdaa, maaliif akka hojjettuuf gaafachuu qabdaa, sana booda ammoo diizaayina inni itti barbaadu yookaan ammoo kan akkamiitu sitti tolaate gaafachuu qabdaa jechuudha nama saniif, yookaan ammoo mataa keef gaafachuu qabdaa diizaayina akka maaliin uumuu deema yookaan ammoo maalirra dhaabbadhee uumuu deema, kalarri kiyya kaa akkamii fi kanneen kana fakkaatan jettee sirriitti mataa keetis yookaan ammoo nama silaa uumtuuf deemtu san sirriitti gaafachuu qabdaa. Guyyaa irraa kan isin agarsiisu ammoo mala baay'ee bareedaa tokkoon isin agarsiisa. Malli nuti fayyadamnu ammoo mala diizaayina namoota biraa irraa yookaan ammoo loogoo biraa irra dhaabbannee diizaayina mataa keenyaa professional ta'e akkamiin akka uumnu ni ilaalla jechuudha. Guys, asirratti wanti hubachuu qabdan yeroo hedduun koompitara irratti isin agarsiisa. Isin ammoo bilbila irratti steepiin isin agarsiisu sirriitti nafaana buutanii hojjechuu ni dandeessanii. Jalqaba irratti loogoo kamiyyuu diizaayin godhuudhaaf jalqaba irratti diizaayina nama biraa irratti dipendi ta'uu qabna. Fakkeenyaaf jalqaba irratti wanti nuti goonu biraawusarii yookaan ammoo kiroom tokko ni seenna. An as keessaa Maayikiraasoft kana ni seenna. Isin ammoo biraawusaraa kan barbaadan seenuu dandeessanii. Jalqaba irratti maal gootan gubbaa kana irratti loogoo jettanii sarchi ni gootanii. Loogoo jettanii gaafa sarchi gootan sarchi ni goona. Google keessatti weebsaayitii garaagaraa haala kanaan nu fida. Maal goonaa jalqaba irratti isa image kana ni filanna. Isa image kana gaafa filannu loogoolee diizaayin ta'an yookaan ammoo professional ta'an hedduu haala kanaan as keessaa nu fida jechuudha. Amma asirratti loogoo silaa uummachuu barbaadan as keessa diizaayina silaa ittiin uummachuu barbaadan ni ilaaltanii. Fakkeenyaaf jalqaba irratti as keessa deemee loogoo bareedduu tokko yookaan ammoo diizaayina nama tokkoof taatu ni ilaalladha. Isinis ammoo as keessa deemtanii loogoo silaa professional taate yookaan ammoo namni tokko naa uumaa isiniin jedhe diizaayina san fakkaatu yookaan ammoo isinis kan barbaadan ni filattanii. Kun akkuma agartan loogoo diizaayina gosa hedduutu jira. Fakkeenyaaf yeroo hedduu diizaayina karaa gurraachaa fi istaayila akkanaattiin barbaada. Fakkeenyaaf isa kana ni filadha. Isa kana gaafa filadhu suuraa kana akkuma agartan loogoon tun professional design taatee hojjetamtee jirti jechuudha. Sana booda kun akkuma agartan loogoolee gosa dilaatu jira. Fakkeenyaaf isa kana ni filadha. An ammoo loogoon tun naaf taatee jirti. Diizaayinni kunis naaf ta'ee jira. Sana booda fakkeenyaaf diizaayina loogoo isin barbaadan yookaan ammoo namni silaa isin kiriit godhuu barbaadaniif yoo haala kanaan gaafate fakkeenyaaf an isa kanaan filadha. Isin ammoo as keessa deemtanii diizaayina silaa ifii barbaadan yookaan ammoo namni silaa kiriit godhuu fi barbaadan san ni filattanii fakkeenyaaf an isa kana naaf ta'ee jira. Footoo tana daawunlood godhatanii warra bilbila fayyadamaa jirtan ammoo qaqqabdanii teessanii ni daawunlood godhachuu dandeessanii warra PC fayyadamtan ammoo quba lamaan tuqxanii sana booda isa save image as isa joo filachuudhaan bilbila keessan yookaan ammoo koompitara keessan irratti save ni gootu. Footoon yookaan ammoo imeejiin naaf dabartee jirti jechuudha. Isteeppii jalqabaa irratti haala kanaan professional loogoo sarchi goonee daawunlood godhanna. As keessaas deemtanii kan animaalis keessa deemtanii ni buufattan. Fakkeenyaaf loogoo animaalii hedduutu jira. Kanas kun akkuma agartan isa kanaas daawunlood ni godhatanii gosa silaa itti uumuu barbaadan sana dhaabbattanii as keessa deemtanii loogoo bineensichaa ni fudhattanii mee leenca kanaa jennu fakkeenyaaf leenca kanaan dabarsadha. Isa kana laayin kanaas dabarseetiin isin agarsiisa. Keessaa warri waa'ee animaalii daliidan kunoo sana booda maal gootan loogoo teessan daawunlood ni godhatanii isa kanas amma maal gootan isa kana daawunlood save as image. Haala kanaan imeejii teenya diizaayina silaa barbaadnu irra dhaabbannee daawunlood ni godhannaa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo loogoo silaa nama silaa barbaadanii fakkeenyaaf an iddoo pilaastanii filadha. Sana booda fakkeenyaaf tpulse.com ni jira.
com nu akkuma agartan T-Pulse websaayitii keenya kan koorsii afaan Oromooti. Hanga ammaatti namni hin beekne yoo jiraattan websaayitii kana seentanii dandeettiiwwan yookaan ammoo iskiil garaagaraa hedduu barachuu dandeessanii cryptocurrency, forex trading, YouTube automation fi kanneen kana fakkaatan hedduu barachuu dandeessanii akkasumas affiliate marketing dabalamee jira. Akkasumas ammoo sarviisii yookaan ammoo tajaajila kanneen akka thumbnail design godhuu, logo, akkasumas SEO, website designing fi kanneen kana fakkaatan karaa salphaadhaan argachuudhaaf ammoo our services yookaan seentanii tajaajila kamiyyuu argachuu dandeessanii. Amma akkuma agartan kallattumaan logoon kiyya haala kanaan design naaf ta'ee jira. Fakkeenyaaf logo kanan naatu create godhee yookaan ammoo design godhee AI fayyadamuudhaan jechuudha. Logoon kun maal irra dhaabbata? Fakkeenyaaf T-Pulse jee jira. T fi P keessaa qaba. T akkuma agartan isa kana, P ammoo isa kana jechuudha. Haala kanaan design godhee jira. Yoo haala kanaan logo professionally isa kana uumachuu barbaadan jalqaba irratti maal gootan nama silaa professionally akkanaa uume isin bira dheettanii logo isaa idea ni fudhatan. Fakkeenyaaf isa kana maal gootan download ni godhatanii fakkeenyaaf logo kiyya kana design download isa kana quba lamaan tuutanii save image gizeettan kallattumaan gara bilbila kiyyaatti gara kompiitara kiyyaatti naaf dabra. Amma haala kanaan logo gosa lama dabarfadheetiin jira. Isinis ammoo dizaayina barbaadan irra deemtanii nama silaa favoraayitii logo silaa akkaan barbaadan irra dhaabbatanii logo sana dhaabbatanii dizaayina san dizaayin goona. Amma logo lama daawunlood dabarseetiin jira. Tokko kan T-Pulse fi lammaffaan ammoo isaas keessaa kanneen ideas keessaa kanneen fudhadhe jechuudha. Amma mee logo lameen kanarra dhaabbannee akkamitti akka dizaayin goonu waliin ilaalla. Haala kanaan erga daawunlood godhannee kallattumaan maal goona mallattoo pilaastarii ni filannaa. Sana booda amma ChatGPT ni seennaa. ChatGPT haala kanaan ni seentanii ChatGPT maal akka ta'e gadi fageenyaan ni beektan jeetii yaada. Amma maal goona idea logo keenyaa walitti qabannaa. Jalqaba irratti maal goona iddoo pilaastarii ni filannaa. Add photo and file isa jedhu kan ni filannaa. Haala kanaan kompiitara keenya keessatti ammoo haala kanaan nuuf naqaa jechuudha. As keessatti logo gosa sadii dabarfannee jirra. Tokko kan T-Pulse, tokko kan animaalii yookaan ammoo kan bineensaa fi akkasumas kan biraa ammoo haala kanaan dark background fi kanneen kana fakkaatan guututti dabarfannee jirra. Jalqaba irratti mee kan T-Pulse haa ilaallu. Jalqaba irratti isa T-Pulse yookaan ni filadha. Logo kana maaliin godhan ni filadha. Sana booda isa open jiru ni filadha. Amma asirratti logo kana ol baasetiin jira yookaan ammoo upload godhetiin jira. Dizaayina gosa kanattiin uumee isin agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti maaliin godhaa give me amma akkuma argitan maal jettanii barreessitanii give me the exact prompt of this logo jettanii ni barreessitan. Asirratti gaafiin isin gaafattan ammoo prompt yookaan ammoo logoon tun akkamitti akka uumamte idea isaa yookaan ammoo gaafii isaa naaf kennaadha jettee ChatGPT ni gaafatta. Maal jettaanii give me the exact prompt of this logo jettee ni barreessita. Sana booda maal goota isa kana search ni goota. Gaafa search gootu ammoo ChatGPT ammoo haala kanaan logoon kun akkamiin akka uume karaa gabaabaadhaan prompt isaa siif kenna. Isa kana copy ni godhatanii guutumatti copy ni goona. Sana booda maal gootan note keessan ni seentanii note jettanii ni barbaaddanii note bilbila irrattis ni jira, kompiitara irrattis ni jira. Haala kanaan ni seentanii sana booda isa note yookaan ni filattanii. Sana booda haala kanaan seeneetiin jira. Isa kanarratti maaliin godhaa Control V warri bilbila fayyadamtan ammoo qaqqabdanii teessanii paste ni gootanii jechuudha. Asirratti amma keessa deemtanii dubbistanii asirratti wanti agartan logoon keenya T fi P wal keessa ta'e jechuudha. Isin amma maqaa keessanitti jijjiirrattan. Fakkeenyaaf bakka tanaa T fi P wal keessa makeenaa godheenni isin ammoo nama saniif nama silaa design godhuu feetan san maqaa isaarra dhaabbattanii maqaa silaa qubee inni barbaadu wal keessa maktanii fi fakkeenyaaf jalqaba irratti T fi P dhaqiyya yookaan ammoo kan T-Pulse isa kana maal gootan fakkeenyaaf murree tips ifaa design godhu emmiin godha idda kana murree tips. Amma logo kiyyaaf jalqaba irratti maqaa jijjiireetiin jira. Sana booda as keessa deemee backgroundii fi kalaraa fi kanneen kana fakkaatan ni qayyara. Asirratti akkuma agartan black background jee jira. Isin ammoo black background idhamoo kanarra kan feetan kanarra silaa kan barbaadan green ta'uu danda'a, yellow ta'uu danda'a yookaan ammoo kanarra silaa barbaadan ta'uu danda'a. Asirratti deemtanii maal bichaa jijjiirtan background ni jijjiirtan akkasumas istaayilii keessan guutumatti haala kanaan keessa deemtanii ni jijjiirtanii. Amma logo keenya haala kanaan dizaayina godhannee jirra jechuudha. Amma idea logo sanirraa fudhannee jirra. Amma maal goona as keessaa ni deemna. Sana booda ammallee iddoo pilaastarii ni filannaa. Sana booda gubbaa kanarratti maal gootan Gemini jettanii search ni gootanii. Sana booda maal gootan isa kanarratti iddoo gaafii kanarratti ask Gemini kan jiru kanarratti maal gootan prompt keenya copy godhannee isa kana copy godhannee maal goona copy goone isa kana karaa salphaadhaan gara Gemini keenya irratti paste control V paste ni goona jechuudha. Dhumarratti maal goona 1:1
ratio waan godhuu hin dagatinadha. Inni kun maaliif isin fayyada? Gaafa design gootan logoon keessan bifa sirrii ta'een akka isiniif uumu design isiniif ta'uuf isin gargaara. Sana booda maal gootan isa kana search ni gootanii. Gaafa isin search gootan Gemini ammoo logo professional ta'e haala isin gaafattan irra dhaabbatee wal keessa makee isiniif uuma. Mee waan inni uumu kallattumaan haa ilaallu. Alright guys, haala kanaan logo professional ta'e uumeetiin jira. M'if keessaa qaba, T'if keessaa qaba, Murree Tips jee haala kanaan dizaayina weebsaayitii kiyyaa kanarratti dhaabbadhee dizaayini godheetiin jira jechuudha. Amma yeroo natti hin furatu, soofteera qaalii natti hin furatu, karaa gabaabaadhaan maal godheetiin jira? Logo kiyya dizaayini godheetiin jira jechuudha. Amma as keessaa maaliin godhaa isa kana? Daawunlood niin godhaa. Amma haala kanaan daawunlood naaf ta'ee jira. Kallattumaan itti fayyadamuu ni danda'a. Haa ta'u malee garuu jira kanarratti loogoo isiniif fida yookaan ammoo loogoo Gemini. Isa kana ammoo remove godhuudhaaf dhumarratti isin agarsiisa. Akkamitti remove irraa goonu karaa salphaan isin agarsiisa. Mee amma ammoo kan animaalii san akkamitti akka design goonu waliin ilaalla. Stepuma kanaan hordofna. Jalqabarratti ChatGPT keenya ni deebina. Sana booda maal goona? Iddoo pilaastara ni filanna. Iddoo pilaastara irraa isa add photo in the files jedhu kana ni filanna. Gaafa isa kana filannu kallattumaan faayila keenya keessa nuuqa isa animaalii kana fakkeenyaaf design goone waliin alla isa kana ni filanna. Isa kana gaafa filannu isa kana open ni goona. Kana booda gaafa nuti gaafannu give me the exact prompt of this logo ni jennaani. Amma isarratti isiniif galee jeeti yaada. Sana booda isa kana maal gootan? Isa kana search ni gootanii. ChatGPT ammoo logo kanarra dhaabbatee prompt yookaan ammoo gaafii sirrii isiniif kenna. Isinis ammoo as keessa deemtanii haala kanaan ni fudhattanii. Fakkeenyaaf as keessaa kun nuuf kennee jira. Isa kana copy ni godha. Copy. Sana booda isa kana copy ammallee maaliin godhaa? Noot kiyya niin deebi'a. Noot kiyyarraa ammoo bakka jalaa kanatti paste niin godha. Alright, sana booda paste. Amma as keessa deemee maaliin godhaa? Prompt kiyya haala kanaan naaf kennee jira. Logoon an uumuu barbaadu ammoo kan animaaliiti yookaan ammoo kan bineensotaati waan ta'eef isa kana as keessaa niin deema. Sana booda as keessaa maaliin godhaa? Fakkeenyaaf deemee bakka lion jettu ilaalee fakkeenyaaf as keessaa deemee dizaayina kiyya guututti niin qayyara. Fakkeenyaaf aggressive lion isa jiru kana maalitti jira? Fedhu animaalii biraatti jijjiiruu ni danda'a. Fedhu eagle godhuu ni danda'a. Maqaa bineensota animaalii barbaadan asirratti add gootanii mee fakkeenyaaf an eagle haa godhu. Eagle haa godhu. As keessa deemuudhaan ammallee guutumatti kalaraa fi kanneen kana fakkaatan ni jijjiirtanii. Fakkeenyaaf asirratti golden orange jee jira. Golden orange kana yoo barbaadan ammoo kan biraatti jijjiiruu dandeessanii. Kalara silaa dizaayina namaaf dizaayini godhuuf barbaadan yookaan ammoo kan mataa keessanitti dizaayini godhuu dandeessanii. Fakkeenyaaf golden orange kun ammoo naaf ta'ee jira. Sana booda isa kana dark brown outlines kan jiru fi kanneen kana fakkaatan kalarri silaa keessa jirtu guutumatti jijjiiruu ni dandeessanii. Isin haala kanaan guutumatti keessa deemtanii kalaraas waan barbaadan jijjiirtanii. Sana booda isa kana eegaa haala kanaan sirreeffatanii maal gootan? Copy. Ammallee maal ittiin deebitanii? Gemini keenya ni deemna. Sana booda isa kana control paste ni goona. Sana booda dhumarratti maal goona? Waan ratio waan ni gootanii karaa salphaadhaan ammallee ni gaafattanii. Gaafa isin gaafattan ammoo Gemini haala kanaan prompt irra dhaabbatee logo keessan design isiniif godha jechuudha. Haala kanaan logo silaa barbaadan uummachuu ni dandeessanii. Amma karaa salphaan logo keenya erga uummanne immoo akkamitti edit akka goonuu fi akkasumas akkamitti monetize godhuun maallaqa akkamitti akka irraa argannu wal duraa duubaan ni ilaalla. Haala kanaan amma logoon kiyya design naaf ta'aa jirti. Logoon kiyya kan akkamii akka design naaf ta'u immoo karaa salphaan ni ilaaltan. Kun akkuma agartan logoon kiyya bifa addaatiin naaf ta'ee jira. So haala kanaan logo barbaadan yaada fudhattanii jijjiirachuu dandeessanii backgroundii kalaraa fi kanneen kana fakkaatan jijjiiruudhaaf ammoo prompt keessan keessa deemtanii jijjiirachuu ni dandeessanii. Kana booda isa kana maal gootan? Download ni gootanii. Gaafa download gootan ammoo gara PC keessan yookaan ammoo bilbila keessan irratti download isiniif dabara jechuudha. Sana booda amma logo kana edit godhuudhaaf xiqqishoo waan muraasa itti dabaluutu jira. Sanaafuu maal goona? Iddoo pilaastara ni filanna yookaan ammoo browserii keenya haaraatti ni seenna. Sana booda maal goona? Canva.com jettanii search ni gootanii canva.com kuno akkuma agartan canva.com jettanii search ni gootanii waan silaa itti dabalamuu fi maqaa yoo itti dabaluu feetan yookaan ammoo sarkilii yoo itti dabaluu feetan fi kanneen kana fakkaatan yoo barbaadan ammoo editingii keessan irratti professional gootanii add godhuu ni dandeessanii. Amma haala kanaan Canva kiyya keessa seeneetiin jira. Sana booda isa plus joo kana yookaan ammoo mallattoo idoo tananiin filadha. As keessaa gaafaan mallattoo idoo filadhu ammoo designer kiyya na gaafata yookaan ammoo designan silaa maaliin edit godhuu deema kan jiru na gaafata. Sana booda as gubbaa irratti maaliin godha? Logo jee search niin godha.
haala kanaan as keessa deemee loogoo sarchiniin godha. Sana booda loogoon silaa barbaadu haala kanaan as keessa deemtanii maal gootan loogoo silaa maaliif akka barbaadan ni ilaaltanii sana booda isa kana loogoo isa yookaan ni filattanii loogoo gaafaan filadhu dizaayinii yookaan ammoo waan tu waaniin haala kanaan dizaayin naaftee naaf mul'ata. Sana booda as keessa deemtanii maal gootan iddoo upload yookaan ni filattanii sana booda as keessa deemtanii loogoo amma daawunlood godhatan Gemini keessaan ni buufattanii fakkeenyaaf loogoo isa kamiin buufadhe isa kana gurraacha kana MT kan jiru kanaan buufadhe isa kana open gaafa godhu loogoon kiyyaa asirratti upload naaf ta'aa jira. Isa kana filachuudhaan loogoo kiyya keessatti dhaabniin godha. Sana booda isa kana zoom niin godha. Waaw. Amma akkuma gartan loogoo kanaas dhokaansinee jira loogoo Gemini. Amma loogoon keenya haala kanaan nuuf ta'ee jira. Sana booda maaliin godha element isa yookaan hin deema. Sana booda isa kanallee gubbaarratti circle SCIRCLE. Sana booda as keessa deemuudhaan sarkilii barbaadan tokko ni filattanii mee fakkeenyaaf an tokko filadhee haa isin agarsiisu as keessa isa kana niin filadha fakkeenyaaf isa kana okay. Sana booda zoom niin godha niin guddisa. Ammallee karaa gubbaa kanatti kalarii isa kana filachuudhaan kalaraan silaa barbaadu niin filadha fakkeenyaaf an adiin filadha. Waaw. Amma haala kanaan loogoo kiyya guutumatti dizaayinas xumureetiin jira. Amma loogoo kiyya dizaayina guutumatti xumureetiin jira. Sana booda loogoo kiyya download share isa jiru kana filachuudhaan download godhachuu qofa. Download. Haala kanaan loogoo barbaadan haala kanaan dizaayin godhuu dandeessanii fakkeenyaaf mee kan animaalisis tokko upload sana booda as keessa upload file kan animaalii kanaas dizaayin gizee goonu fakkeenyaaf add sana booda open sana booda isa kana dillee jalaa goona kana download godhannee jirra waan ta'eef dizaayina gosa lamaantu isin agarsiisa. Amma isa kana add niin godha sana booda isa kana zoom niin godha. Loogoo animaalii keessatti immoo waan biraa dabaluun isin barbaachisu haala kanaan loogoo keessan zoom eega gootanii booda isa kanas share download ni gootanii. Amma loogoo keenya isa professional ta'ee haala kanaan edit godhanneera downloadis godhannee jirra jechuudha. Amma wanti nu hafu ammoo loogoo kana akkamiin maallaqa monetize goonee maallaqa itti argannaadha. Loogoo kana karaa sadiin maallaqa irraa argachuu dandeenya. Inni jalqabaa biraandii keenyaaf hojjannee maallaqa irraa argachuudha. Fakkeenyaaf mataa keenyaaf, YouTube keenyaaf, TikTok keenyaaf, Facebook fi kanneen kana fakkaataniif dizaayin godhannee bifa professional ta'een social media irratti maallaqa irraa hojjechuudha. Inni lammaffaan ammoo namaaf hojjechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan akkana naaf hojjedhu loogoo naaf hojjechuu kan jiru jira, baanar naaf hojjedhu kan jiru jira. Namoota akkasii qunnamtanii karaa social media irratti karaa gabaabaadhaan qunnamtanii akkasumas warra online irra jiruuf hojjettanii maallaqa irraa argachuudha. Inni sadaffaan ammoo freelancer ta'uudha. Freelancingiin gaafa jennu warra international ta'aniif ammoo loogoo professional ta'an hojjettanii maallaqa irraa argachuudha. Freelancing yookaan ammoo kanneen akka Upwork irratti jechuudha hojjetaa taatanii ramadamuudha jechuudha. Karaa sadeen kanaan irraa hojjechuu dandeenya. Haala kanaan osoo software isin hin barbaachifne wanta akka isin hin barbaachifne karaa salphaadhaan ammoo loogoo dizaayin gootanii maallaqa ittiin hojjechuu dandeessanii gaas viidiyoo kanarraa akka waan tokko barattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik godhuudhaan akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee baay'ee galatoomaa isiniin jaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.